Maybe dulloomee faa yoo waa yaadachuu dadhabee miimoorii koo yoo badee kan ta'e gaafati mana godhu gammee jettee yaadattee asirraatii dubbisuu dandeenya. Mee jedhamee yaadannuma yaadatu tokko immoo mudannoo kee keessaatii tokko nutti himi waa yaadattu. Koomedii waltajjii too hojjennuuti al tokko laga xaafoo deemnee too hojjennu surrii isa jiinsiisuma noormaalii irrattan nama baadiyyaa ta'een hojjedhadheen uffata biraa uffadhe achuma nama harkaa fuune uffatichi immoo boorsaan qabu. Hoomaan qabu akkasumatti bal'aa ture garuu lafa nan arga keessaan bal'ina isaa keessaa kan nan arga quba miila kootii nan arga keessaa jechuus achi booddee ammoo hojii dhaabbannee hojjennaayyuu tokko quuffateera guyyaa ayyaanaati keessaati achi fagoodha yeroo inni dhufuun arginaas. Nu bira dhufan seenee ba'uu fedhan. Dhugeera namichi. Inuma dhufe waltajjiirra ofitti nu hammatee birrii abbaa 10 fuudhee amanuutti jiru godhe. Achi booddee dhufee ana birrii 10 naa kennuu fedheetu natti laxxabnaan narraa bu'e. Ani immoo gogaan koo qulqulluudha birrii qabatu. Kana manuu gidduu isaa iyyuu suuquu dandeessa jedhee shoshuntuuraadha waan ta'eef. Achi booddee. Hiriyaatti qoose akka barbaade. Lafa kaa'u dhabeetu boorsaa keessa naa kaa'u fedhe surrii gaafa laalus hin jiru boorsaan. Achi booddee gurbaan machaa irra siin jedheera surree koo akkasuma ofitti na harkiseetu birritti keessa buusees. Isa birriin bu'e gurbaan galagalee deemee birriin inuma dabarte gaa goda banaadhanii lafatti bu'e. As bu'e. Amanuun immoo keeppii wayii kaatee hojjete yeroos. Diraamaa maan qabeetu maayikii qabee sinni bu'e keeppii lafa kaa'ee birritti fuudheetu kaatee. Amanuun nyaatame birrii dama badhaafame gaa.